Adaraa of eeggannoo gola madaamii keessatti jechuudha. Argaa mee ilaalaa gudii of goote jechuudha. Nan nyaadhan nama nyaatti nyaatan isa jettee oduma taf jettu haala kanaan kuftee jirti. Meeshaan kun maqaan isaa makureeyyiif jedhama. Makureeyyiif kan inni nama fayyadu meeshaa nyaata atamtamatti ho'isanii nyaachuudha jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti meeshaan makureeyyiif jedhamu kun babal'inaan argama. Mana Arabaa keessaa bakka tokkoyyuu hin dhabamu. Inni kun nyaata bilchaatee jedhee kan firiijii keessa taa'u ba'ee ittiin ho'ifamu jechuudha. Namni beela'ee tokko dafee firiijii keessaa baafatee isa kana keessatti ho'ifatee nyaachuuf tajaajila jechuudha makureeyyiif kun. Egaa makureeyyiif kun miidhaa akkamii qaba yoo jennee ilaalle jechuudha. Akkuma amma argitan meeshaan as keessatti ittiin ho'ifamuu qabu meeshaa akkamiiti? Sahaaniin as keessatti ittiin ho'ifamuu qabu sahaanii akkamiiti yoo jennee ilaalle jechuudha. Tokkoffaa irratti birciqqoo kan ta'e birciqqoo bishaan dhugan birciqqoon as keessatti seenee ho'ifamuu hin qabu tokko. Inni lammaffaa meeshaa birciqqoo ta'eetu akka warqaammaa jechuudha. Bifa warqii kan fakkaatu as keessa seenee ittiin ho'ifamuu hin qabu. Sibiilli tokko ni jiru. Sibiilli as keessatti seenee ho'ifamuus hin jiru jechuudha. Yoo isin hin jedhu meeshota isinitti argisiisaa silaa isin hojjedha jedhee yaadee ture waan natti hin tolleefanii jechuudha. Kanaafuu meeshaan as keessatti seenee ho'ifamu tokkoffaa wanta akka almuuneemiitiin jirudha jechuudha. Yeroo baay'ee peestaalii nyaata qixxaadhaan alaa dhuftu hin jiraa miti. Isa kun gizee daabboo yookaan kobozii alaa binnee dhufnu kobozii sun peestaalii keessa jira jechuudha. Peestaalii kana keessatti kobozii kana yeroo finnee dhufnu firiijii keessa yookaan tallaaja keessa gochuu dandeenya. Egaa peestaalii kana akkuma firiijii keessa fuunan dafnee nyaachuu yoo barbaanne qixxaasan ho'isuu yoo barbaanne namoonni tokko qixxaasan akkasumatti makureeyyii kana keessa godhanii namoonni ho'isuu yaalan ni jiru. Garuu wanti beekuu qabnu inni caafitti ittiin guduufame guduufan isaa sun irree hiikkachuu qaba. Guduufaa isaa san hojii yoo keessa goote rakkoo sitti fiduu danda'a jechuudha. Peestaaliin rakkoon qabu garuu guduunfan inni ittiin guduunfamee jiru sun hiikamee haala saniin ho'ifamuu qaba jechuudha. Innaa iddoo kanatti yeroo hojjennu tokkoffaa harki keenya bishaan ta'ee dhadhee elektirikiidhaa beekaa dhadhee banuu hin qabnu. Erga banneen booda immoo osoo harki keenya bishaan ta'ee jiru isa ho'isni fuudhuuf hin deemu nurra hin jiru jechuudha. Yeroo wantoota akkana meeshaa elektiroonii irratti hojjechaa yeroo jiraanne lunni keenyallee bishaan qabaatee luka duwwaas jiraachuu hin qabnu. Tokkoffaa yeroo hunduma yeroo hojjennu luka keenyarraa sinibbiriin yookaan caammaan dhabamuu hin qabu. Ergaa isa gooneen booda immoo lunni keenyas bishaan qabaachuu hin qabu. Iddoo elektirikiin jirutti yeroo ati lunni namaa bishaan qabaatee naannoo san bishaan jiraate miidhaa namatti fiduu danda'a waan ta'eef jechuudha. Of eeggachuu waan nama baduuf hin qabu nama fayyada malee jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kanaan namoonni ijoollee baay'een wanta kanaan kan miidhamaa jiran keessattuu ijoollonni haarofti dhufan biyyarraa jechuudha. Isa amma gallaayaan bishaan ho'isu Itoophiyaa keessa galee jiran ni jira jechuudha. Yeroo amma gallaayyaa sunillee miidhaa guddaa qaba. Tokkoffaa irratti gara jala isaatti gizee bishaan guunnu iddoo bishaan itti nadhu sanitti bishaan yoo jiraate dhadhee bishaan sanirra goone fuunee dhadhee immoo iddoo gallaayyaan itti ho'u sanirra yeroo goonetti miidhaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Of eeggannoo gurguddaa godhachuu qabna jechuudha. Biyyoota Arabaa keessatti yeroo baay'ee kan ittiin hojjechuu dandeenyu maalidha? Meeshaa elektirikiiti jechuudha. Baay'inaan wanta hojiin isaanii guutumatti elektirikiidhaan hojjetama jechuudha. Yeroo firnii fi gaaziin taane firnii fi gaaziinuu elektirikiidhaanis ni jira waan ta'eef jechuudha. Sinigalee kanaaf wanti nuti beekuu qabnu yeroo hundumaayyuu gola ormaa keessatti of eeggannu. Jarri dafii haala kanaan dafii amma fakkeenyaaf makureeyyii kana keessatti dafii ho'isii naaf fidisiin jedhanii si mudduu danda'u. Ati immoo meeshaa akkamitti naqee tanaan ho'isa wantan ho'isu kana jettee meeshaa makureeyyii keessa galuu qabu qofaadha jechuudha. Meeshaan isaa qofaa jira. Distiin amma keessa galee ho'uu hin qabu. Distiin kun xiqqaadha waan ta'u jennee makureeyyii kana keessa galchinee ho'isuu hin dandeenyu jechuudha. Bira distiin hin galu as keessa jechuudha. Akkuma fedhellee bira distiin amma bira distiin maal rakkoo qabaa meeshaa ho'isuu jettanii yaaduu dandeessu. Garuu bira distiin makureeyyii keessatti hin ho'isuu jechuudha.
Akkasumas immoo meeshaa pilaastikii ta'een fakkeenyafamma laastikiinis as keessa galee ho'ifamuu hin danda'u jechuudha. Laastikiinis immoo ni gubata meeshaa as keessatti gubatudha jechuudha. Isinii galee kanaaf meeshota akkanaa rakkoon qabu kun wanta ho'isu waan ta'eef jettanii keessa galchuu dandeessu. Garuu rakkoo guddaa qaba jechuudha laastikiinis makureeyyii fi kana keessatti. Inna haala kanaan gizee waa hojjennu of eeggannoo sammuu keenya wajjin ta'uu qabna. Gizee keessatti wantoota elektiroonitiin hojjechaa jiraannu ta'e wantoota elektirikiitiin hojjechaa yeroo jiraannu yoo ta'e gizuma hundumaa sammuu keenya biizii goone yookaan eerfooniidhaan bilbila haasaa ta'uu hin qabnu jechuudha. Isinii galeemti kanas isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa waleen keechan haala kanaan hojii irra jirti jechuudha. Yeroo gadi baanee kaameraa irratti waa hunda dubbannu waanuma hojii hin qabne fakkaanna malee kaameraadhaan duuba hojiin dhukkee nurraa kaasaa oolti naante dudduun cite maalika walawwaluu gizuma hunda hojii ol fakkaataa hojjechuun ana mana nuffisiise naante naan uffisiise mala natti malaame naante mala natti mala biyyi arabaatunis gadi nama dhiistuu hin galla jennee yeroo yaannes immoo omaa nama hin galchitu waan ishii wallaal naante jarri akka hin galle sabsibee nutti godhatte moo maal jechuudha sirma dhugaa hin galla jennee yeroo karoorsinu karoorri sun galma nuuf hin ga'u jechuudha. Ijoollee baay'ee nama hin gallaa baranan gala jedhanii qophaa'anii kan bara itti dabalanii waggaa lamaan hojjetantu jira jechuudha. Nan gala jedhanii karoorsu malee biyya arabaa kana takka yoo dhufan galuun baay'ee abasaadha. Yookaan birrii isaanii arginee ittiin hin bashannannu yookaan bakka garaa keenyaan geenyu yookaan keessaa hin gallu ara wayi qabdi waa cimaa qabdi sila akka biraan deemne jarri waan nutti goosifatte ta'ee ani waan isaan beekamma jarra tana biraa nan gala jedhee yeroon karoorsee murteessu isaanuma biratti nafa jechuudhaan rakkoo kiyyaayyuu naa galuu dide mee namoonni akka kiyya rakkattanii ana jedhaati koomentii jalatti barreessaa isiniin jechuun asumarraa affeerraa keenya. Egaa biyyoota arabaa keessatti yeroo hojjennutti dhugaa dubbachuudhaaf baay'een keenya biyya keenya yaadachaa biyya keenya dheebochaa gizee kolfinee taphannu waanuma hojii hin qabne fakkaanna malee hojiin biyya arabaa dhugaa rabbii odoo hin beekin hojii mana keessaa fakkaatee hojii nama miine fakkaatee baay'ee nama miidha jechuudha. Kanaaf hojii isaanii keessa yeroo turaa deeman immoo indoom miidhamaa deemu qashitaarra bu'uutu jira. Kanaaf gola madaamii keessatti yeroo hojjennutti hundi keenya of eeggannoo mataa keenya nu barbaachisaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa waleen techan ganama kun ganama akkanatti ka'ee tananii dafee hojjechaa jira. Nyaatan hojjechuu barbaada kushiinaa deemee kanattanii manni barumsaa odoon ga'inan dafee hojjedha beeta. Carraa keenya kana barshe shaqqaalaa taanii kaddaamaa taanii haala kanaan hojjenne biyya mincaallee garuu bilaashima maqaan keenya kaddaamaa ta'e malee Dr. Abiyyiin nu arguu hin jedhe beeyan ara Dr. Abiyyiin nu arguu qaba jireenya keenya kana jireenya gubaa kana keessa nu baase biyya keenyatti gallee hojii xiqqoo ara shuufiina Dr. Abiyyi ara isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana isinii fidee dhufe kana keessatti waa baay'ee barattu jedheedhaan kana yaade jechuudha. Kanaafuu meeshaa makureeyyiif jedhamee gola madaamii keessatti argamu kana wantoota ittiin hojjennu kana akkasumas firniinis jira of eeggannoodhaan hojjechuu qabna malee akkuma arginetti hojii san xumuruuf jarjaruu hin qabnu asumarraan affeerraa keenya meeshaa makureeyyii fi keessatti fayyaduu fi hin fayyadne yookaan yoo hin beekne ta'e madaamii keenya gaafachuu qabna malee miidhaa ofirraan ga'uu hin qabnu isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.